Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatan toitaa fi hordoftoota ummu'inan baga nagaan nooytan isin jecha arragaa eessitti argamna. Mana gartee sabboontuu biratti argamna. Kanarraa gaa arraa gartee jechuudha nu afeertee jechuudha mana isii dhufne arra waa hunda jechuudha akkuma gartee fi yuutuubee irratti gartee viidiyoo marree isiniif gadhiifne buna dhufne jechuudha gaa waan gartee bunaaf dhiyaatu waan akka gartee mataa kiyyatti osoon isaan kadhalaatu isinima kanarraa gaa arraa wanni takka namni kunoo nu afeertee bunnis waan hundinis ni jira arraa isii biratti argamna jechuun barbaadeen gama kiyyaanii atillee yaada qabdutti nuuf gaafmanni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyyaa baga nagaan idiriin isinijaa isinirraa badeetiin jira. Akkasumatti wallahi waan isinirraa badeef akhallee dhaawwatiin mashquul warra ilaabaa maayyaatu wajjin. Arra kunoo gammachuu sabboontu walloo bira dhufnee innillee tasgabbaa'ee jira. Maaliif waan yuutuu isaallee faana dhageenyee jira. Inshallah rabbi dhugaa haa godhu. Hayyama sabboontu salaamata gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya jaalatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoo warri ummahanaan jalatti argamtan akkamiin jira jirtu baga jiraattanii isiniin jaa bileeyyan kiyya. Akkasumatti ummahananii fi killeen har'aa na biratti argamanii na dawwalanii guyyaan har'aa kun jummaadha. Ziyaaras bira dhufnaa naan janiitiin akkasitti gammachuudha waan hunda dhiyeesse isaan eegee alhamdulillah baga nagaan naa dhuftanii jaan isaanillee. Atillee baga nagaan nuti isin jechaa gaasumaanu kanarraa arraa gartee baay'ee takka jechuudha bunallee dhufneen jechuudha waan gartee adda addaan nuuf qopheessite akkuma gartee gaa nuuf qopheessite gartee nu afeertee nu itti kanatti jechuudha nu kabaja kanatti rabbiin si haa kabaju. Kanarraa gaa asumaanuu gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya nutillee jechuudha sababa kana baay'ee takka isin raafannee waanuma gartee jechuudha yuutuubaatu ofirraa gartee dhiifnee jechuudha akkumatti bakka ni jiraami maaliif hangama kiyyaan jechuudha eegan gartee yuutuuba kiyyaa akkasitti dhabe booda as deebi'ee viidiyoolee waraabuu bakka nana jabne yookaan naaf hin taane kanarraa gaa amma garuu inshaallah har'a booda gammachuu isin jaa akkuma har'a gartee gammannee waliin teenyee jechuudha waan hunda gartee deeffannee gama keessan dhufnetti inshaallah gammachuu gartee tana caaltu qabannee isin dhufne jeetiin abdii qaba gama kiyyaanii. Dhaamsi kiyyaa kana fakkaata isaanillee gaamee yaada qaban takka takka bum isiniif haa godhan isin jarumaati. Maaliif faana dhageenyaan gammachuu amma takkaa si dhagahu? Gammachuu wayi gammachuun an bare dhageessa. Yuutuuba keessan dhabuurra si dhabuurra naa wayyala. Anamu alla maal jechuudha bo? Ani egaa kanatti ganaa si jibbeetiin jira garmaqa isaa fi ganaa akkamitti kana jetta si dhabu. ayyaa si dhabuu waan akkamitti ana dhabuu dandeessi boon? Ani bar waan fedhe dhabeessi harkachuu naa jira. Daarubaa sanii nan jaalattooti. Itti dhabee. Waa hedduu ani hirriibatti dhabdee waa meeqa ittiin dabarsi? Illee na dhaggeeffadhu ni dhugaa. Ana malee kana hirriibatti dhabe isiin garuu irratti ana jajjabeessitu malee. Kanarraa nama waan. Nutuba san mataa kana darajee as geesse boon. Waa rabbii namni haqa gartee haadha mana fi dho'isuuti. Haqa haadha mana fi dho'isuuti. Laasaniif edaamatti dhuguma godhattee Oromoo dhugu. na fe'etta. Haqa rabbii haqa rabbii. Kijibaan jaartii fuudhan malee kijibaan nuuroon godhatanii jira. Dhugaa takkimii haadha ilmoota Sadee ammaani dhugaadha amma qosattiin jira warreen gartee jechuudha maaliif akkana jettan yoo jaanillee Hedduu kiiloo maaliif meeqa namni amma kun naqaseetiin jira amma kiiloo meeqa. naqaseetiin jira Kiiloo meeqa naqasee. miizaana kee fide irra baatella Laan naqasii kun naqasii ni taphata haalas ni taphata jee jira. laasaniif namni gartee jechuudha hanga isii jechuudha jaaladhu isii qabu haadha mana kiyyaati kanarraa immoo namni bakka kanaan nageeyu isiidha jeetiin abdii qaba jechuudha manni tokko utubaa malee hin dhaabbatu. Na'am. Yoo utubaa sanii qabaanne ni jigaa jira namni jechuudha asiin nagee ummuinaan jeetiin abdii qaba Oromoo teenya kanarraa immoo gaa an gartee wooma isin jettu laaluufin kan hunda jee isin gaa kun aartee bum jettee ta'isi yoo aartellee gaa inshaallah ni fayyisa jeetiin abdii qaba asumaanuu gaa dhugaadhaan gamma duraatillee isinillee agartanii jirtanii baay'ee takka isin sabboontuillee nama duraa jechuudha waa hedduun haasa'isanii na lolchiisuu turanii har'a san hundaan irraa kabala jeetiin jechuudha eega gartee gama keessan dhufuun hin oolamin kana hunda jechuudha irraa kabala jeetiin abdii qaba. Mee isinoo yaada keessan komantii jala nuuf kaan isin Oromootiin. Hayyee gaa kunoo akkana nama aarsitii kunoo dhiirti nama aarsitii namni jaalatee galtee kana ta'uu
nama arsiti. Egaa Ammatti amma hangaraa keessa jiru haasofitee barate. Hanguma kana Waan siyaasa. garaa keessa jiru haasoo jirta malee. La. Salim sabat wamanga kana siyaasa. Nama saattanuu haareetiin jira mukaan isii dhiisee ammoo haareetiin jira. La Akkamitti Salim. haadha mana ofiirra yuutubara filataa haadha mana ofii jechuun utubaa manaati. Egaa. Utubaa manaa hojii akkam ta'a jechuudha. Anillee rifuu hedduun qaba bakka kanatti. Garuu siniskiraay nu goote ta'uu hin beeku naan galle wanni beeku. Piraankina isin godhe. Piraankina isin godhe maali? Asubaan dhugaa. Dhugaa maali? Karra gaa waan gartee jechuudha wal marraa sibira dhufnee fi jechuudha gaa waliin teenyee jechuudha atillee gama yuutubaa sibirnee gama yuutubaa sibirne gaa waliin gartee viidiyoo maruun keenyaa hangumaa xiqqoo. Kanarraa gaa piraankii yoomni isin godhee fi ganaan isin godhu ta'ame. Biraankii nu goote ta'uu Biraanki biraa miti amma morguwaati ati namni ilmoo jaartira jaalata dhugaa mee gaafa tafaas gaafata. Ani hoo? Fakkeenyaaf Tan akkattuu yoo si taate taname ani osoo nan deebisu ilmoo gaafii akkam gaafattammoo. Kanarra. jaarti mormarra feeta fakkeenyaaf. Jaartiin argamnaan ilmoon argamti. Siifin deebisa dha. Osoo nan deebisu hin ta'in hordoftoonni nuuni deebisa. Akkasumas Ni deebisan. aywa an maali waan dirree ta'a kana akkam jechuun sii deebisa isaan asii deebisanii Saawwati deebisu. yoo isaan sii deebisuu baatan anaatu sii deebisa akkattuu Saawwati deebisu gootanii. Amma barsiin gaafachuu jiran. ayyee Siin gaafachuu jiran mire. Maaliif akkana jettame? maaliif akkana ta'a amma bira qotti gaa Ana akka yaada kiyya Yuutuba akka yaada kiyyaatti yoo barbaadde ma ji'a feetu ji'a tokkotti guddisuu dandeenya bakka sanii gochuu dandeenya. Akka irraa faayideetu kana hafirii san godhuu dandeenya jechuun hin jaa. dhugaan Garuu namni kun inni argama. namni hin argamu bara amma deebisee immoo hin deebine Amma namni sun kute fakkii nama sanii Isitu ta'uu jira. amma kana bira qotti gaa kaameeraa dura irraa mi asumaanuu isa Kameeraa dura sirna dubbise gaa. sinna dubbise amma lolaaf hin dhumneera Amma lolaaf hin Asoo gammachuu wajjirumnee waan garaa keessa jiru akkamii haasofte koo. ati har'a buna dhugdee akkamitti lolaanuu asii maali as bara bunni mirqaansee jira bunni. buna si mirkaansa maa Wanni na mirkaansu bunni na mirkaansine si dubbii haaraa waan garaa keessa jiru. hayyee masumatti tana bira qotiiti Hayyee bashannanaa walitti kanarra dhufee kan nuti kanaan dhumneef deebi'ee osoo walitti gartee aaruu qofa osoo hin ta'in nuti har'a gammachuudha dhufnee kofallee Asoo lammas dura wajjin naannee fakkeenyaaf dhufnee kameeraa dura taa'ee ani qilleerra abbaa mana kiyyaarra yuutubaan jaa. si fakkaata qoosana fakkaata Osaa akkam. duuba hore Osaa nama walitti Waan dhugaa hin taane gaafa dhugaa hin taane. amma baraanis san deebisee jira bara deebisee mi amma tana bira kutii sin jira Halas bira bunatti dabaleef tokko buna yoo fedhe maali? Kijiba ta'uu dhugaa ta'uu maalitti adda bee namee maalitti adda nu baafta? maaltu addanuu baafta Halas hordoftoonni nu buna addaan tattaanina sii baasan buusa gaanii. sanii mi hordoftoonni nu addaan baasanii Deebii kanarraa dhaggeeffadhu. deebii isaanuu asii deebisan asiin deebisan Anillee si deebisuu hin danda'a waan tokko tokko. asumaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya kanarraa gaa moo'inan an jecha san darbannaan lolutti jirti har'a guyyaan irraa guyyaa lolaatii miti jenneeti jira kanarraa maal kan gartee waliif kannanii isinirraa nutis baay'ee takka bannee amma gama keessan deebineeti jirra isinin ija oromootiya kanarraanis akkuma gartee jechuudha amma dura yuutuba gartee sabboontuu irratti viidiyoo isin ergadhiifne anis gama yuutuba kiyyaatiin gama keessan deebi'eetiin jira yuutubni kiyyalleen jechuudha argadheetiin jira inshaallah amma immoo haaluma yerootu jechuudha gama keessan garuu deebuu nokute amma ulii gama keessan deebi'eetiin jira jeetiin abdii qaba mee warreen gartee jechuudha nu jajjabeessitan baay'ee takka galatoomaa galanni keessan jechuudha bilisummaa isin haa ta'u tan jabaatte isin haa laaffisu tan fagaatte gartee isin haa deebisu riskii gartee jechuudha dhumaan qabne rabbiin isin haa kennu guyyaan irraa akkuma gartee buna dhugnin du'aayii isin goona isinis gartee du'aayii nuuf godhaa isin jenna oromoo teenya kanarraa immoo gartee kan biyyarraa baatanii biyya namaarra jirtanillee nagaan gartee maatii keessan biratti isin haa galchuu gammachuudhaan maatii keessan biratti isin haa deebisuun isin ijaa maaliif biyyarraa gartee nu baasee waliin nu deebisee jechuudha addaan isaan nu faffacaasee walitti nu deebisee jechuudha biyya teenyatti nu galchee jechuudha rabbiin gartee nu haa bilisuun sun isin oromoo teenya kanarraa guyyaan irraa jechuudha guyyaa gartee wallolanii walaarsanii miti guyyaa gartee guyyaa jimmataati inshaallah gartee arra gartee mana sabboontuu jirra kanarraa gaa isiin tuni waa hedduu nuuf beeksitee asitti jechuudha nu eeyite
waan isin nuuf dhiyeessite kana gaharra osoo lolaan fixuu osoo hin ta'in yoo gammachuudhaan jettee du'aayii waliif goone waan bareedaa yaada jiru jechuudha naafee. Kanarraa inshallah hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaa. Laikii godhaa isin jaa viidiyoo tana. Jajjabeessaa gaafa gartee guyyaa waan babbareedduu qabannee isin dhufu.